25ffaa geggeessaa jirra. Akka biiroo abbaa alangaatti waggaa waggaan yaa'ii geggeessina. Yaa'iif gamaggamni garaagarummaa qabu jalqaba si ka'uu barbaada. Yaa'ii wal qabatee abbootiin alangaa naannoo guutuutti hirmaata yookaan karaa bakka bu'aa isaanii bulan. Kaayyoon isaa qorannoowwan tajaajila abbaa alangummaatiin wal qabatanii geggeeffaman ni dhiyaatu. Qorannoowwan saayinsaawwaani argannoo qorannoowwan kanaa akka galtee fudhannee barattaanuu fi kallattii keeyyannee kallattiiwwan sun ni hordofamu. Yaa'iin kun qaboo yaa'iitiin qabama. Koree qaboo yaa'ii qabu jira. Dhimmoota akka kallattii keewwan kana raawwii bara 2018 keessatti galtee godhannee kan itti deemnu ta'a. Kaayyoon isaa waliigala tajaajila abbaa alangummaa tajaajila haqaa fooyyessuuf. Tajaajila haqaa fooyya'ammoo uummanni amantaa tajaajila haqaa akka horatu bu'aan nu eegu. Kun immoo sirna cimaa mootummaan keenya ijaaruuf hojjechaa jiru gumaacha olaanaa qaba. Kanaaf yeroo yaa'ii geggeessina gamagama irraa garaagarummaa kan inni itti qabaatu tokkoffaa abbootiin alangaa hunduu yookaan ammoo karaa bakka bu'aa isaaniitiin gama biraatiin ammoo riisarchii dhiyaasa irratti mariin bal'aan godhame argannoowwan jiran san furmaataan itti hojjennu waan ta'eef kanaatti adda godha. Yaa'ii kana har'aa barana qindeessummaa magaalaa Shaggariif biiroo keenyaatiin as magaalaa Finfinnee galma Aduwaatti geggeessaa jirra. Yaa'ii milkii ture. Qorannoon dhiyeesse qorannoo gahee abbaan alangaa ijaarsa sirna mootummaa cimaa qabu keessatti gahee akkamii qaba kan jedhudha. Qorannoon kun immoo kan inni baay'ee isaa xiyyeeffatu keessumaa bara 2013 fi hanga bara 2017tti waggoottan 5 darban kana keessatti hojiiwwan mootummaan cimaan akka jiraatuu fi gama abbaa alangaatiin hojjetaman irratti kan xiyyeeffatudha. Egaa ijaarsa sirna mootummaa cimaa gaafa jennu wantoota arfan tokkoon ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba hojiiwwan olaantummaa seeraa mirkaneessuuti. Seerri olaantummaa seeraa kan mirkanoofne yoo ta'e hojiin mootummaa cimaan jira jechuun nama rakkisa. Inni lammaffaa seeronni ni ba'u yeroo ni ba'u. Seeronni bahan kun immoo hojiirra ooluu dhabuu isaaniiti. Sirna ittiin odiitti ta'an yoo rakkoo hojiirra oolmaa rakkoo qabaate immoo sirna ittiin tarkaanfii sirreeffamaa ittiin fudhatamudha. Inni sadaffaan hojummaata dhaabbilee mootummaa ciccimoo ta'an akka hundaan taasisuudha. Kan dhaabbilee ijaarsa dhaabbilee yookaan guddina dhaabbilee mootummaa ciccimaa akka jiraatan taasisuudha. Arfaffaa irratti riifoormiiwwan seerotaa gaggeessuudha. Kuni mootummaan cimaan jira jechuudhaaf sababiin isaas seeronni har'a ba'an waggaa 10 waggaa 20 kanarraa itti fufanii hojiirra ooluu dhiisuu danda'u. Haala qabatama hawaasa dinagdee haala qabatama sochii siyaasaa waliin deemuu waan qabaniif riifoormiiwwan seerotaa adda addaa gaggeessuu utubaawwan arfan kanarratti hundaa'ee abbaan alangaa maal hojjete kan jedhu waggaa 5 darban kana keessatti abbaan alangaa maal hojjete kan jedhu gama hundaan abbaan alangaa hojiiwwan gurguddaa akka hojjete ijaarsa dhaabbileen wal qabatee dhaabbileewwan akkaataa aadaa fi duudhaa uummata naannoo Oromiyaatiin akka hundaan kan akka buusaa gonofaa kan akka gaachana sirnaa uummanni keenya sirna wal gargaarsaa duudhaa ganamatti hin qabu kan akka tajaajila lammummaa wal qabatee seerawwan qorannoo xiinxala adda addaa gaggeessuudhaan seera wixineessuun qaama dhimmi ilaaluuf caffee Oromiyaa mana maree bulchiinsaa akka aangoo isaanitti dhiyeessuu mirkaneessaa tureera. Gara seerota 102 oltu hojmaata mootummaa kan diriiran akka ta'an waggaa 5 kana keessatti qorannoowwan gara 46 gaggeesseetu hojiiwwan kun akka diriiran taasise. Inni biraanii magaalonni akkaataa dinagdeetiin guddachuu danda'an akkaataa ofiin of danda'uu danda'an mootummaa qofarratti hirkachuu kan hin dandeenye sirnoota akkasiis gama labsiiwwan magaalotaa ibin shaggar mataasaa shaggar magaalaa shaggar hundeessuu wal qabatee hojiiwwan seera qopheessuu qorannoowwan adda addaa gaggeessuu keessattis bu'aa guddaa hojjetee jira jechuudha. Inni biraanii gama olaantummaa seeraatiin tokkoffaa yakkoota malaammaltummaa mootummaa kan dadhabsiisan mootummaa kan kuffisan keessaa tokko. Kanaaf yakkoota malaammaltummaa irratti tokkoffaa qabeenyawwan seeraan ala shakkii yakka malaammaltummaa wajjin hidhata qabu jedhamanii shakkaman qabeenyawwan gara biiliyoona 8 ol kan ta'u dhorkisiifamee qoratamaa ture. Kana keessaa gara biiliyoona 6 mootummaadhaaf akka galii ta'u taasifamee jira. Akkasumas gama dinagdeedhaanis wal qabatee gara qarshii biiliyoonaan lakkaamantu mootummaadhaaf galii akka ta'e gama dantaa hariiroo hawaasaaf mootummaa kan mootummaan itti himatames
kan immoo mootummaan immoo ofiisaa himatus dhimmoota kanas himachuudhaan qarshiiwwan biileen lakkaaman kaazina mootummaatti akka deebi'aniif hojiiwwan hojjetamaniiru. Gara fuulduraatti xiyyeeffannoowwan kan barbaadan dhimmoonni tokko tokko xiyyeeffannoo kan barbaadan jiru. Amma akka fakkeenyaatti iddoo hojii mijataa godinaaleen hunduu waajjira mataa isaanii sadarkaa biirootti waajjira mataa isaa ijaarratee bakka hojii mijataa uumamu akka qabu irratti xiyyeeffatamee hojjetamu kan gaafatu. Gallakkisiin abbaa alangaa dabalaa waan jiruuf gallakkisiiwwan kana sirna ittiin hir'achuu danda'an irratti xiyyeeffatamee hojjechuu kan gaafatamu ta'uu isaati. Kanneen biroo caalmatti yakkoota malaammaltummaa karaa hambisuu danda'a, karaa ittisuu danda'amuuf karaa dantaan hariiroo hawaasaa uummataa mootummaa caalmatti kabajamuu danda'u irrattis gara fuulduraatti xiyyeeffatee hojjechuu kan gaafatu. Dhimma gama naamusaan hojmaata naamusaa adda bahee diriirfachuun sirnoota kanarratti hojjechuu kan gaafatu. Mirgaa fi faayidaa abbaa alangaas gallakkisiidhaaf tokko kan saaxilu isa kana isaan kanarrattis hojjechuu kan gaafatu ta'uu isaati. Egaa biirichi hojiiwwan gurguddaa hojjeteera. Kanaanis immoo mootummaan illee pirezidaanshiyal awaard jedhee akka naannoo Oromiyaatti seektara 51 ol irraa dorgomee sadaffaa bahuudhaan pirezidaanshiyal awaard illee badhaafamee jira. Hojiin kun mootummaanis beekamtii kenneefii jira jechuudha. Mootummaan keenya mul'ata sirna ijaaruu qabatee hojjechaa jira. Sirni seeraan ijaarama. Sirna barnoota ijaarraa, sirna teknooloojii ijaarraa kan hundaa fi bu'uurri seera hundaa fi yoo xiqqaatee dhaabbanni tokko kan ijaaramu xinneen seeraa qophaa'ee beekamtee argatee akkas jira. Kana keessatti gaheen abbaa alangaa gahee murteessaadha. Qaamolee biraa waliin abbaan alangaa kophaa hojjetaa miti, qaamolee biraa waliin hojjeta. Garuu gahee isaa sirriitti ba'uu qaba. Gama kanaan baroottan dabran jalqabbiiwwan abdachiisan akkuma qorannoon mul'isu mul'atanii jiru. Kan yoo jennu perfektii waa hundaa hojjennee xumurree miti. Jalqabbiiwwan bareedoon abdachiisaan mul'atanii jiru. Qorannoowwan bal'aan gaggeeffamaa turanii jiru. Ijaarsa dhaabbilee keessatti gumaacha bal'aa godhaa turree jirra. Hundaa ol ammoo seerri bahu akkuma jiru ta'ee hojiirra oolmaa seeraa hordofaa turree jirra. Hojiirra oolmaa seeraa jechuun seerri tokko yoo bahu hojiirra ooluu qaba. Hojiirra ooluun isaa immoo hordofamuu qaba. Kana kanarratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa turree jira. Kun bu'aan isaa abbaan alangaa seera qoratee yakka qoratee himachuu qofa osoo hin ta'in gorsaa mootummaallee waan ta'eef dhaabbilee akka gorsinu mootummaa akka gorsinuuf nu dandeessisa. Yakki raawwatamuuf jiru yoo jiraata immoo dursinee ittisuuf nu dandeessisa. Kanaaf sochiiwwan hagammaa godhaman abdachiisoo ta'uu isaanii mul'ata. Kana caalaa immoo kallattii amma qabanne kana jabeessinee yoo tuufne ijaarsa sirna mootummaa keessatti gahee keenya akka baanu nu dandeessa. Kanaaf raawwii waggaa 5 qorannoon amma reefu mata duree gahee abbaan alangaa ijaarsa sirnaa keessatti qabu sirna mootummaa keessaa qabu jedhuun qoratame. Kun immoo itti fufnee akka hojjennuuf dandeessisu waan ta'eef waan bareedu.